immoo dhaabbachuu hin dandeenye sababa maalirraan kan ka'edha. Waggaa meeqatti? Waggaa fi ji'a ja'a akkas darbeera. Yeroo dhalate bishaan garbaa durseerra dhangala'ee tureera? Yeroo dhalate daa'imni kuni bishaan garbaa durseerra bishaan garbaa maal jedhama? Bishaan garbaa durseerra dhangala'ee? Kan obboleetti koodha waan ta'eef ani jechuun akkasitti hin beeku garuu waggaa fi ji'a ja'a darbee jira bakka jirutti jabaadha inni taphataa garuu taa'uu fi deemuu dhaabbachuu akkas hin danda'u. Garuu mana yaalaa geessanii ilaalchisnaan fayyaa isaatii dhaga'ama sagaleen koo? Eeyyee dhaga'amaa jira. Ilaan barakkoon akkasii amma cerebral palsy kan jennu yookiin immoo duubatti developmental leessuu danda'a duubatti harkifannaan sammuu daa'immaniidha. Cerebral palsy kan jennu daa'imman yeroo baay'ee dhaabbachuu dadhabuu taa'uu dadhabuu waggaa tokkoof ji'a ja'a jechuun waggaa tokkoof ji'a ja'a daa'imni kun fiiguu qaba ture deemuu qaba ture. Taa'uun kan jalqaban ji'a ja'a booda taa'uu danda'u daa'immanii lafarra immoo kiraa ol gochuu ji'a sagalii booda gochuu danda'u. Rakkoon kun rakkoo duubatti harkifannaa sammuu daa'immanii ispeeshaalii sammuun keenya egaa yaaduu qofa osoo hin taane maashaa qaama keenyaallee waan to'atuu fi rakkoon akkasii dubartoonni yeroo ulfaa rakkoo yoo isaan mudate fakkeenyaaf amma dhiigni yeroo ulfatu ciniinsuun jalqabin irraa kan dhangala'e placental abruption kan jedhu ta'uu danda'a. Daa'imman yeroo isaan affanaman yookiin immoo yeroo isaan ukkaamaman ta'uu danda'a. Prenatal asphyxia yookiin immoo PNA kan jennu ta'uu danda'a. Dabalataan immoo yeroo akka dhalatanii infekshiniin garmalee yoo isaaniin miidhe yookiin immoo neonatal sepsis kan jennu kanas ta'uu danda'a. Dabalataan immoo daa'imman umurii isaanii malee dhalatan yeroo umuriin isaanii tun ga'in yookiin immoo torban 37 fixiin kan dhalatan yoo ta'e kan biraan immoo yeroo ulfaa yeroo ciniinsuun jalqabee yookiin immoo ciniinsuun utuu hin jalqabin ciniinsuun yookiin ciniinsuun utuu hin jalqabin bishaan garbaa yookiin immoo bishaan garbaa yoo durseerraa dhangala'e yookiin immoo premature rupture of membrane yookiin PROM kan jennu kun yoo isaan mudate illee premature rupture of membrane yoo isaan mudate daa'imman tokkoffaa infekshiniidhaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef yeroo sanatti rakkoon kanaaf saaxilamuu danda'u. Gabaabaadhumatti maal jechuu barbaadanii tariitii rakkoo yeroo ijoollummaa irra ga'e yookiin immoo gadameessa keessatti irra ga'e irraan kan ka'e rakkoon kun mudachuu danda'a waan ta'eef yeroo baay'ee egaa xiqqoo chaalenjii nama gocha rakkisaadha. Bakka yaala gurguddaa yookiin mana yaala narveekiima narviidhaan ilaalamuu qaba. Daa'imni kun ilaalamu fiizooteraappii illee barbaachisuu ni danda'a waan ta'eef kan kennamuuf jira. Kana isiniin jechuu barbaada. So kanaaf haala kanaan mana yaalaa guddaatti deemanii akka isaan yaalaman gochuun hin danda'amu ishee. Dooktar Galatoomaa guddaa sin galateeffadha. Furmaanni isaa kan lafee jajjabeessuu dawaan kennamuuf hin danda'a? Lamaaniyyuu ilaalamtu CT scan yookiin MRI kan sammuu kaasuu danda'u yookiin immoo isheen qaama yoo dhuftee ilaalamte gaariidha. Ati haadha miti waan ta'eef wantoota taateewwan kunniin ishee mudachuusaa wanta beektu hin qabdu. Kanaaf information guutuu argachuudhaaf yoo isheen kontaaktii goote immoo filatamaadha. Tole Galatoomaa guddaa ishee tanimaa yaafeddu sin bira. Ayyee ishee nama afur nama shantu naafa kan itti aanu dafaatti fufa. Ishee eenyu kan itti fufu mooyii kan jedhu ishee. Dooktar Lagaaffisan galata rabbii akkam jirtuutti galata waaqayyoo naguma. Nagaa isaa galatu. Tole ishee maal jette? Gaaffii xiqqoo tokko qaba dooktar. Ayyee. Jechuun qaama saalaa dhiiraa walquunnamtii saalaa guddisaan dhugaa namoota soballaata kana barbaadan ture. Jechuun walquunnamtii saalaa kitaabatti qaamni saalaa dhiiraa tokko guddachuu danda'a dhugaa namoota soballaata barbaadan. Walquunnamtii saalaa maal irratti? Jechuun walquunnamtii saalaa seexuwaa jechuudha karaa biraa. Ishee. Annaa saba saniitti qaamni saalaa dhiiraa tokko guddachuu danda'aadha. Yoo walquunnamtii saalaa godhe guddachuu danda'aadha?
Eeyyoo. Okay. Jechuun gonkumaa raawwatee kan hin beekne jechuudha. Okay. Kun egaa maashaa fakkeenyaaf warra ispoortii hojjetan xunchaa waan ispoortii hojjetanii fi masliin isaanii waan jabaatuuf saayizii irratti guddisaa jechuu hin dandeenyu. Tokkoffaa garuu saayiziin qaama saalaa dhiiraa namatti gargaarii dhiiraa dhiiratti gargaarii dhiira tokkorraa gara dhiira tokkotti gargaarii. Saayiziin kanaa kan guddisu yeroo baay'ee mamaallaa qoricha akkasii yoo dibattee ganama kaatee yoo harkistee hin guddataa jedhanii kan dubbatan baay'ee isaanii jiru. Yookiin immoo shunkurtii qullubbii walitti maktee yoo dhugdee hin guddisaa yookiin wal qunnamtii saalaa gochuudhaan hin guddisa jedhanii kan yaadan jiru. Actually strengthii isaa dabaluu danda'a. Strengthii akka inni ka'uun fakkeenyaaf amma dhiirri tokko wal qunnamtii saalaa yeroo kan hin goonee fi kan godhe gidduu garaagarummaan jiraata. Fakkeenyaaf qaamni isaa jabaatee ka'uu fi dhiisuu danda'a. Kan hin goone yookiin immoo dafee ofirraa dhangalaasuu danda'a. Kuni effektii qabaachuu danda'a. Kanarraa kan hafe qaama saalaa hin guddisa hin dheeressa kan jedhu wanti jiru hin jiru. Sababa wal qunnamtii saalaa hin gooneef qaamni koo xiqqaa hin guddisa jedhanii kan yaadan namoonni yaada yoo jiraatanis dogoggoradha. Kanaaf wanti jiru kanadha. Normaalii qaama saalaa hin guddisa dhamee dargaggoonni keessumaa yeroo baay'ee yuutuubii korras kan lalamu baay'ee isaa kana dhugaan sinin jedha baay'inaan kiiziin na bira dhufu dibata wayii fidanii dhufu qaamni saalaa koo xiqqaadha jedhanii dhufu baay'een isaa garuu guddaadha qaamni saalaa xiqqaa sun ta'e normaal reenjii keessa jira. Kan hiriyyaa isaanii yookiin immoo fiilmii garaagaraa fiilmii poornoogiraafii ilaalanii kan dhufan jiru akka fiilmii irraa argu maaliif kan qabu. Jedhanii kan yaadan baay'een isaanii jiru akkas miti. So gabaabumatti qaamni saalaa dhiiraa maayikiroopiinas kan jennu xiqqaa kan qaban jiru. Kanneen immoo karaa yaaliitiin saarjikalii sirraa kanaan duras biyya keenya keessatti baay'inaan hojjetamaa jiru. Garuu namoonni xiqqaadha jennee yaada yoo jiraatu yookiin immoo qal'aadha jennee yaadanii iddoo biraatti yaalii namoonni godha. Doktor Nafiat akkam nagaartanii? Nafiat akkam? Qo'aa maali? Doktor Nafiat. Qo'aa Nafitaa. Eshi. Mooyi kanuma deebiin koo nama 5, nama 6, nama 4 tafee. Eshi ammoo saniin kan jettu fufi. Nagaartanii Doktor Nafiat akkam ni baddanii. Gaafiin qabu gaafii lama. Tokko waa'ee narbiirra. Namni dhukkuba narbii dhukkubsatu tokko fayyuu hin danda'a. Jecha yaani waggaa dheeraaf. Walumas waggaa gara 19 akkasiif yoo ta'e. Harki bitaa narbii wannaa jedhee qal'atee yaani Adaamatti mana yaalaatti marfee fudhata garuu amma adeemsa keessa marfeen sun over yaani gara dhukkubuutti deemaara. Miilli isaas ni hadooda. Damo fuuldura hoo bultii yoo ijaarrate namni sun yaani ilmaan isaa irratti side effect qaba. Eshi tole haa ta'u. Narviin rakkoon narviin suni dhibeen narvii jedhamu baay'eedha baay'ee. Dhibeen narvii jennee kaasnu narviin baay'eedha. Even narviidhaaf qofatti neurologist kan jennu amma kana qofa irratti kan saba specialize godhan jiru. Narvii yeroo jennutti maal ta'e yeroo dhalootaati kan akkas ta'e dhalootarraa kan keessu kufeeti immoo kufee ture immoo yookiin immoo rakkoo biraa turre ga'ee ture immoo maal ta'e sababa maal? Bakkuma taa'etti 2008 bakkuma taa'etti na hadoodee nafti akkuma jiruun bakka kaa'uu dadhabe hedduu na dhukkubee jedheen. Keessaan garuu isin dubbisa hedduu keetii kanarra haasa'u waan fedhu. Okay. Maal fakkaata amma? Keetiin isaa maal akka ta'e sababa irraan kan ka'e kan dhufe maaltu itti fidee narviin dhukkuba baay'eetu jira waan ta'eef maal akka ta'e yoo dandeesse yookiin rizaaltii kanaan dura yaalamee erguu dandeessa. Gabaabumatti garuu sirraa yaaliin godhamu dhibee sana irratti hundaa'eeti kan kennamu. Kan fayyu jira kan hin fayyine jira. Fakkeenyaaf qorichaan amma yookiin simptomii isaa qofa kan tiriit jiraata. Mallattoo isaa qofa kan tiriit jira kan fayyu immoo jira kan hin fayyine immoo jiraata garuu
more full information waan arganneef kana jechuun danda'u. Okay, ji'a sadii hin marfeen fudhata garuu ji'a har'aa marfee fudhatee ture hedduu garuu ka duraanii caala dhukkubsatee even physiotherapy ያስፈልጋል ተብሎ ዲፋም አማርፈቀ ፊዚዮቴራፒ ሲበርባች jedhamee ture እና ኬዚን ሰጥቆን ልፋት ነፈካታ ሜ ኬሳን ወረቃው እንዳትኒ ይርጋ አቶ ከዞሪ ጋፊን ተኮሞ ዋኤ ዲኤንኤ ረቲ ዲኤንኤ ጎቹፍ ያኒ አብቺው በከሰን እንጅራኔ ዳይመቲ ማቲ አባውሊን ጎዱን ደንዳማ ዲኤንኤ አባን ዳይመቲዮ በከሰን ጅራኔ ያኒ namni tokko baka kwa kesan sinaga faddu doctor ay akasugurish okay galatoma heddu galatom doctor absolutely eshi next kan tanegalu aman hussein kan jiru tufufi achi milki achi dafa eshi aman akkam nagaa galata rabbi akkam fayyaageeti bro jirtani akkam isin hordofna baay'ee maashaallah rabbi isin irraa jaalatu akkam galatoom faat thank you eshi gaafin kiyya inni tokkoffaan xiqqoo garaa kana keessa naguba yeroo xiqqoo aareefa jedhu naguba yookiin dudda kana fa'a na'oo'a yeroo tokko ofumaan fanarraa badaa yoo beela'ullee najjabaata akkasii bas mataallee na dhukkuba narra tureera. Bakka kanaa kan si dhukkubu bakkatti kan qara laphee jala. Laphee jala naguba malee na dhukkubas naguba jallisee nyaatallee gara bitaa kanas guba gara bitaatiin nan gubu bas garama keessa naguba achi yoo ka'e dudda kana duuballee xiqqoo naguba bas na walumaa galatti nyaatallee na dhoobu nyaata yeroo xiqqoo nyaattu garaan dafeessi guutama. Nan guutamu bas yoo xiqqoo baay'essee jedhee na guba na jabaataa jiru gubaanuu xiqqoo. Toleeto. Yoo beela'ullee na guba beela'eellee jedhu na guba. Okay. Kuni lakkoo kulkula dhibee garaachaati yeroo baay'ee asiidiin garaachaa baay'ee nama duraan kee garaachii kun immoo luqqa'oorraan kan kee kan dhufudha. Gaastiraayikii kan jennu dhibeen garaachaa kuni. Dhaqee mana yaalaallee arsii nageellee dhandhaan gaastiriikii akkasumaan jedhanii dawaallee kiniiniillee naa kennanii homaa narraa baduu hin dandeenye si'a lamaaf dhaqee yeroo biyya namaa kana turaa yoo galee jedhu dhaqaa bas homaa baay'ee waan jijjiiraman argine aga dawaa san fayyadamillee. Nyaata hundumaa yeroo nyaata akkamii yeroo nyaattu baay'inaan sitti ka'a? Waan zayitii qabu yoo fayyadamu sirriin akka amara. Waan cooma qabu. Umuriin kee meeqa? Amma waggaa 30. Ulfaatinni qaama kee hoo? 78. Hojjaan kee hoo? 170. Okay. Ela tokkoffaa waa lama kan consider gochuu dandeenyu yeroo baay'ee madaa'uu garaachaa yookiin qulqulluu garaachaa irratti garaachi keessattuu asiidiin garaacha duwwaa irratti yoo dhangala'u yookiin garaacha irratti yoo dhangala'u dhukkubbiin kun namatti dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo namni tokko yeroo aartu sitti kaataana yeroo aartutti haayidrookilooriik asiidii yookiin immoo asiidiin garaachaa baay'inaan akka maddu ta'a. Dhibeen kun completely qoricha fudhattee sirraa fayyee sirraa badaa osoo hin ta'in kan of to'achuu danda'u si qofaa keeti. Of to'achuu danda'udha. Wanta sitti kaasu fakkeenyaaf maaltu sitti kaasa? Wanta sitti kaasu nyaata akkamiitu natti kaasaa? Nyaata akkamii sitti kaasaa? Dhugaatii akkamii sitti kaasaa? Yoo maal gootu sitti kaa'a kan jedhu adda baafachuu danda'a. Jalqaba irratti namni tokko yeroo aaru stressiin it could be emotional stress or physical stress. That means aarii ta'uu danda'a, hojiin kan malisti baay'achuu ta'uu danda'a, riba dhabuu ta'uu danda'a. Wantoonni kunniin asiidiin garaachaa haayidrookilooriik asiid jennu kuni baay'inaan akka maddu gochuudhaani garaacha kee duwwaarrattu garaacha keetti waan dhangala'uu fi already madaadha waan ta'eef garaacha kee dhukkubsaa jechuudha. Sigalee kanaaf kan biraan immoo yeroo baay'ee dogoggorri guddaan uumamu dhibee akkasii qabda taanaan sa'aatii laaqana irbaata keef ciree keetti nyaattu sa'a dhaabbataa qabaachuu qabda. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee namoonni takka laaqana sa'a 6 nyaatanii booddee boru immoo sa'a 8-9tti nyaata yoo ta'e
Garaachi yeroo sana duwwaadha waan ta'eef garaacha duwwaadhaatti si hin gannamaa jira jechuudha. Si dhukkuba yeroo sana si gubaa jechuudha. Hanga dugda keessa gubuu danda'a. Gateettii keessa gubuu danda'a. Hanga sadarkaa dugdaatti si gubuu danda'a. Si galee? So sa'aatii nyaatatti nyaattullee sa'aatii dhaabbataa qabaachuu qabda. Yeroo dhaabbataatti nyaadhu. Laaqana yeroo nyaattu 6-7 nyaattu taanaan 6-7 nyaadhu yeroo baay'ee. 8-9 nyaattu taanaan 8-9 nyaadhu. Si galee? Sa'aatii dhaabbataa qabaadhu garuu tokko kana. Kan biraan nyaata immoo nyaata akkamiiti? Nyaata qimamii baay'inaan qabu, urgeessituu, barbaree, zayitii garmalee qabu baay'inaan qabu yoo ta'e kunniin kunis danda'a. Galgala immoo nyaata utuu hirriba rafin dura at least sa'aatii 2 dursii nyaata nyaadhu. Sa'aatii 2 dursii. Fakkeenya namoonni yeroo kamuu dhagaa akkasumatti dursee illee nyaadhaa bishaan illee fayyadamaa uumaa jirjiiramu dawaallee kiniinii gisee galee fayyadamu jirjiirama guddaan argina. Gisee kan fayyaalessumaa nyaata illee na dhooguu dhugaatii illee na dhooguu bakka gisee mana ka'ee na dhukkubaa na guba bas. I see. Yeroo sana immoo qorichoonni kennaman jiru asiidii kana kan sappirees godhan jiru. Kanan siin jechaa jiru qorichoonni sadarkaan kennaman jiru. Gara caalu tokkoffaa qorannoo baakteeriyaa garaachaa gochuu qabda. Baakteeriyaan garaachaa hin qabdu taanaa yoo qabda ta'e baakteeriyaa garaachaa sana kan balleessu qorichoonni siif kennamu. Si galee? Kan biraan immoo asiidiin garaachaa kun akka inni baay'een gadi namni immoo akka ittisuuf kan kennamus. Kanaaf qorichoonni kunniin hin kennamu. Dabalataan immoo of eeggannoo nyaata siif ta'uuf siif hin taane. Yoo maal gootee natti ka'a kan jedhu si galee miti kan sitti ka'u adda baasii bari. Fakkeenyaaf amma nyaata kana nyaadha yoo ta'e nyaata kaansel godhe. Nyaati yeroo biraa si galee nyaata garmalee zayitii garmalee qabu. Nyaata cooma garmalee qabu, qimamii garmalee qabu, wantoonni kunniin sitti kaasuu danda'u. Kanaaf of eeggannoo akkasii gochuun baay'ee gaariidha. Dabalataan immoo biyya keessa yoo ta'e dhuftee yaadamuu dandeessa. Qorichoonni kennamanis jiru. Kanadha. Altiraasaawundii illee ka'uun gaariidha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee amma cirrachi hadhooftuu yookiin koolitiyaas kan jennu mallattoon isaanii yookiin immoo ispeeshaalii yoon infeektir ta'e dhibee garaachaa wajjin wal fakkaata. Nyaata cooma yookiin nyaata zayitii yeroo nyaattu baay'ee si cannaqa si dhukkuba yoo ta'e tariisallee altiraasaawundii kaatee yoo ilaalamte gaariidha. Altiraasaawundii irratti mul'ata waan ta'eef yoo biyya keessa irratti ta'e dhufuu dandeessaa yookiin immoo yeroo kan yeroo biyya keessa hin jiru inshaallah yoo galle yoo rabbi jedhe inshaallah sin dubbinaa galatooma ulfaadha jazaakallah khairan. Aishi. Gorsa bareedanuu kennitanii rabbi isin irraa jaalata. Abshir faadha. Nama sadi qofa laala. Kan itti aanu eenyudha? Milkii. Nagaanis isiniif haa ta'u Dooktar Bagana gaannoftanii. Amiin Bagana gaannoo edda kam? Nagaa koodhaa gammannee irraa as dhuftanii yaada keenya nurraa fuudhuudhaaf baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Thank you. Ani gaaffiin koo daa'ima tokkotu xannachi gara gurra ishee kana jalatti ba'ee xannachi kun gaafa tokko ba'ee mul'ata. Gaaf tokko immoo ni dhokata. Mana yaalaa yoo geessan manni yaalaa gaafa inni guddate fidaa jedhama. Mucayyoon immoo dhukkubsachaa jirti baay'ee. Gaafa inni ba'u baay'eedhuma mataa ishee kana ishee gubaa dhaqni ishee muluun ishee gubaa baay'ee ishee dhukkuba. Gaafa hin deebi'a gaafa kaan immoo hin dhaabbata. Kun maalidha furmaanni isaa? Okay. Amma wantoonni akkasii amma ispeeshaalii linfaanopaatii liinfii hojii liinfii xannachoota liinfii kana wajjin wal qabatan dhiitoon kunniin sababoota garaagaraa kan kee dhufuu danda'u. Adda baasuudhaaf kanaafidha bar. Tokkoffaa hakiimni tokko kan laalu yoo jiraate yoo arge jalqaba fiizikaalii egzaamayin godha ilaala maal akka ta'e eessa akka ta'e maalidha wanti kun liinfiin kun maalidha eessatti argama yookiin immoo kan biraati kan jedhu adda baasee ilaalaa jechuudha maasii kamiyyuu qabaannaan. Achi booddee yeroo irratti bosonaa irraatii saampiliin fudhatamu fine needle aspiration cytology yookiin immoo FNAC kan jedhu jira. FNAC irraa fudhamee ilaalama jechuudha istiraakchariin sun kun maalidha liin maaliif akkas ta'e kan jedhu TB dhamoo dhibee kan biraa wajjin wal qabatu liinfoomaa jedhamu immoo reactive lymphadenitis kan jennu jira isa dhamoo kan biraa maalidha kan jedhu adda baasuuf qorannoon godhamu jira jechuudha. Sigalee qorannoon sanarraa naamunaa sanarraa fuudhuuf illee akka gargaarutti qorannoon dhiigaallee godhamuu danda'a. Qorannoon altiraasaawundii illee godhamuu danda'a. Kanaaf ammas waan rikamandiis godhu kanadha jedhee itti himuu hin danda'u. Dhibeewwan 4 jira kan kana fidan. Fakkeenyaaf amma TB'n sombaa hin qufaate yoo ta'e kanaan dura qufaa qabdu guddaa qabdu yoo ta'e TB'n sombaa xannacha liinfii kanatti faca'uu danda'a waan ta'eef morma jala kana jala ta'uu danda'a bobaa jala ta'uu danda'a kana dhiitessuu danda'a.
Sigalee miti. So kanaaf waan recommend si godhu mucaan kun gaafa dhiitee jedhamu yeroo masana fidaatii mana yaalaa kottaa ilaalamee ilaallee qorannoon godhamee erga ilaalamee booddee yaaliin isaa kan jedhamee murtaa'a jechuudha. Sigalee kanaaf wanta jedhu kanadha kana irratti wanta dubbachuu danda'u qabu. Namoonni naannoo immoo kana dura ollaadha akka qorichi yookiin naannoo aadaa wayiitiin godhamutti wanti kun gaafa ba'u qalabatii wayiitiin gubamee ijoollee irraa kan bade jira akkasillee haa godhamu wayii kan jedhame jira inni kun immoo sirriidha. Akkamitti na gaafatta waan akkasii waan normaalii qalabatiidhaan yaalama waan ta'edhamu kana hin deeggarooni dhaqisiin hin jedhu mana yaalaa sirrii yaalii sirrii argachuu dandeessu. Buufata fayyaa fudhachuu qofa miti baay'ee yaalii sirrii kan argachuu dandeessu bakka qorannoon kun jiru bakka qorannoon kun itti kennamu geessite yoo dhufanii hospitaala yoo ta'e gaariidha kilinika guddaa yoo ta'e gaariidha bakka kana geessee yoo ilaalamte malee addoo akkasii deemsin jechuun danda'u. Okay, gaafin kun lamaffaan immoo mucoo tokkotu asuma wajjin biyya arabaa kana jirti. Mucayyoon kun sababa isaan beekamu garuu harma ishee kana dhukkubsatti harma isheen naa gaafattu maaliif jechuun carraa nama biraa fudhachuurraa ebaluun suni dhukkubsataan daayireektilii daa'ima miti taanaan daa'ima xiqqoo dubbachuu hin dandeenye yookiin immoo nama sammuu isaaf nagaadha taanaan ofiisaatiin gaaffii gaafachuu danda'a. Kanaaf ani waan si gaafadhu qaba waan ta'eef kana gooteetta kana qabdaa yoon sin jedhee naa deebisuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf abbaan isaa sun naa gaafatu yeroo biraa laayivii kan biraarratti dhufe. Galatooma garuu namni waan laayiviin fayyadamneef namoonni baay'ee sin argachuu hin danda'an sila ta'eefidha. Ilaa maal akka ta'e beektaa nama godhu waan tokko jira. Tokkoffaa waa'ee keezii tokko yeroo itti himtu istirii isaan si gaafadha. Fakkeenyaaf qufaan na qabe qufaa qabdi yoo jette qufaan sun yoom akka jalqabe jiidhaa moo jiidhaa miti laphee ishee waraana moo waraanu mallattoo kan biraa garaagaraa gaafachuu hin danda'a. Tariif beekuu dhiisuu dandeessa nama sana waan beekuu dhiisuu dandeessuu fi kana dhiisitti himuu hin danda'u sin jechuu barbaade. Okay, baay'ee galatooma. Eshi. Keeniltuu kan jedhu itti fufi. Eshi. Keeltuubiin si baasuuf hin jedhaa?